Kutaalee addunyaarraa hordoftoota nageenya keenya sinaa dhaqqabu akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abrahaam Birruutu oduu OMN ka sa'aatii kana isinitti hima. Wallagga Lixaanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti haleellaa diroonii guyyaa kaleessaa raawwateen yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 20 olii battala sanatti darbee jira jedhu jiraattonni. Haleellaan kun itti fufiinsaan raawwatamaa turuu fi ergasiis wal waraansi lafoo magaalattii keessatti adeemsifame lubbuu namoota nagaa hedduu gaaga'u maddeen OMN himanii jiru. Yuun ingidaa bal'inaan isinitti hima. Guyyaan kaleessaa Mandiitti guyyaa gabaa guddaa ture jedhu jiraataan magaalichaa. Gabaan kun gandoota baadiyyaa mana sibuu fi aanaalee ollaallee kan hirmaachisu ta'uu himuun kaleessa yeroo gabaan galuuf karaa qabachutti haleellaan diroonii magaalichatti raawwatame lubbuu namoota hedduu gaaga'u himan. Galiinsa gabaa jechuudha wantichi sa'aatii 7 walakkaadha. Yeroo itti gabaan galaa jirtudha naannoo gabaan irra yaatee gabbu bakka itti makiinaan adda addaa dhaabatamee eeggatamudha. Naannoo sanatti kan taateen kun ta'e baay'ee namaa egaa kan irraa diroonii buuteessu morma kuttee haadha miila kuttee reeffi namaa wallaalamee kan yeroo dheeraadhaaf ture jechuudha. Ergasii buddeen ari'amee akkasiin oole jechuudha. Namoonni du'an namoota baay'eedha hawaasa keessaa jechuudha baay'ee isaa kan miidhamanii. Walumaa gala guyyaa irraa magaalaan uummati isaa tokko keessa hin jiru badeedmee baadiyyaatti fayyaan namaa. Warra du'an immoo kunoo har'a kan awwaalaa jiru. Haleellaa raawwatameen dhumaasisuu kanneessaatu mudate reeffa namootaallee adda baasuun rakkisaa ture jedhu jiraataan magaalaa Mandii kun. Haleellaan raawwatame jiraattota magaalattiin alatti uummata gabaaf ba'e kan gaaga'ee ture. Gama biroon isaan qaamni isaanii ciccitee fi akkaan hubaman waan turaniif eenyummaa fi lakkoofsa namoota dhumanillee adda baasuun hin danda'amne kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN jiraattota magaalichaa keessaa yoo xiqqaate namoonni nagaa 20 caalan lubbuudhaan darbuu mirkanaa'uu ibsaniiru. Namoonni haleellaa kanaan dhuman namoota hidhannoo maleeyyii ta'us ragaa bahu. Haleellaa diroonii irra deddeebiin magaalichatti raawwatamee fi gocha suukanneessaa mudateen wal qabatee uummanni shororkaa cimaa keessa seenuun magaalicha gadi lakkisee baqachuuf dirqamuus ibsan. Mandiitti ajjeechaa jimlaa dirooniitiin lammiilee nagaa irratti raawwatameen alattis humnoonni mootummaa erga magaalicha seenanii namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu himu jiraattonni. Magaalichatti haleellaa diroonii raawwatameen booda lolli lafoo guddaan akka adeemsifamaa ture himuun sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddaa halkan guutuu dhagahamaa turuu ibsan. Yeroo oduun kun qindaa'utti waraanni mootummaa meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggaramuun asoosaarraa Mandii seenee jiraachuu ganama har'aa waraanni mootummaa namoota nagaa hedduutti dhukaasanii miidhaa jabaa qaqqabsiisuu himu jiraattoonni. Ammas taanaan hawaasni magaalichaa sodaa guddaa qabaachuu fi namoonni hedduun magaalattii gadi lakkisanii gara baadiyyaatti baqachuu himanii jiru. Amma kana magaalaan Mandii guyyaa kaleessaa waraanni kan mootummaa yookaan kan seenaa jedhamu kuni magaalaa Asoosaarraa ka'uun kan inni dhufee yaatee guddaa cimaa gaggeessaa dhufee yaatee guyyaa irraa kan magaalaa Mandii keessatti jiru jechuudha. Waraana mootummaatiin kan dhuunfatamee jiru. Hawaasni tokko hin jiru guutummaan isaa baadiyyaatti yaa'ee tokko waraanni dhufee naannoo bitaa jedhee kanarraa ka'uun sa'aatii ammaatti kan jiru waraana mootummaa qofaadha jechuudha. Kan mana mana dhabe abboonni immoo mana keenyaa gadi ba'aa waan akkuma sodaa keessa galee. Haala magaalaa Mandii keessatti deemaa jiru kana ilaalchisuun bulchaa magaalattii fi bulchaa aanaa mana sibuu bilbilaan dubbisuuf irra deddeebiin yaallus bilbilli isaanii hin deebisu.